Injifano, Kenyuma, Kenya, Kenya. Injifano, Kenyuma, Kenya, Kenya. Boni, 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 we are getting boni, 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 boni. Ethiopian boni. Yeah, yeah. Boni, By 2021, a year, Ethiopia achieved the first and second rounds of the fillings of the dam respectively. So far, just I have told you before, this dam, it was supposed to cost 8 billion when it started, but it later cost the Ethiopians 163 billion, of which all was come from the government coffers and also the contribution of the people, which is stand at 1%, meaning 16.3 billion birr has come from the public contributions. Lastly, maybe the Ethiopian government and people has also funded the whole cost of the GAD construction, and now they are seeing it, the fruits of the GAD itself. And what you are seeing there is the car, the convoy of the Prime Minister Abiy Ahmed going to the upper parts of the dam. Now he's going to make his speech there. Please stay tuned, stay tuned. We are live from the Grand Ethiopia Renaissance Dam, which is located in Guba region, in Guba Warada, Metekel zone, Benishangul Gumuz. Stay tuned. Right, within a 5 to 10 minutes, the Prime Minister will going to start his on his speech. And I told you, it is a historical day. Today is a historical day for Ethiopians. The milestone, the challenges they have gone through. With that, now, thank you everyone for tuning in this live broadcast from the Grand Ethiopia Renaissance Dams in Guba Warada, Benishangul Gumuz. Stay tuned for more. His speech of the Prime Minister Abiy Ahmed will be aired just within a minute after he reaches the upper parts of the dam. And maybe you can listen to now my friends here. Thank you. Hordoftoota keenya akkuma daawwachaa jirtan kan nuti argamnu naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakal aanaa Gubaatti. Aanaa Gubaa gaarreewwan Gubaa gidduutti argamna. Gaarreewwan Gubaa akka durii kan nama guban miti. Yeroo amma kana gaarreewwan Gubaa biratti hidhi haaromsaa ijaaramaa jiru. Bishaan kuusuudhaan haala qilleensa naannoo kana jirullee jijjiiruu danda'ee jira. Egaan yeroo hidhi kun eegalamuu naannoon hidhi haaromsaa itti eegalame kun digirii seelsheesii 48 ol ho'a ture. Yeroo ammaa kana garuu sababii bishaan kun naannoo kanatti kuufateef haalli qilleensa naannoo kana jirullee hanga digirii seelsheesii 30tti gad bu'uudhaan akka duraanii jireenyaaf kan hin mijannee yeroo ammaa kana jireenyaaf mijataa ta'ee kan inni jiru jechuudha. Egaan digirii seelsheesii 30 irratti namni jireenya gaarii jiraachuu numa danda'a yoo jiraatillee jechuudha. Akka kanaan dura bakka deemuu huniyyuu nama nuffisiisu hin ta'u jechuudha. Yeroo ammaa kana gaa muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbii taasisuudhaaf yookaan immoo haasaa taasisuudhaaf gara waltajjiitti kan isaanii deemaa jiranii eebba guyyaa har'aa kanaatiin wal qabate jechuudha. Guyyaan seena qabeettii gurraandhalli 13 bara 2014 kun seenaa Itoophiyaa keessatti ishee jalqabaa ni taati. Ishee kanas ammoo bara 2003 kan eegalametu guyyaa har'aa waggaa 11tiin boodatti immoo anniisaa maddisiisuu eegale jechuudha. Dadhabbiin haawwan Itoophiyaa, dadhabbiin lammiilee Itoophiyaa goleewwan arfan irraatii walitti dhufanii kanneessaan maallaqa isaanii walitti buusanii maallaqa isaanii kanaatiin ammoo hidha haaromsaa kana ijaaraa kan jiran guyyaa isaanitti firii isaanii argan waan ta'eef guyyaa baay'ee seena qabeetti guyyaa Itoophiyaanonni guutummaa guutuutti waliin gammadan. Egaan hidhi haaromsaa kun yeroo eegalamu mallattoo tokkummaa, mallattoo walitti dhufeenya sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiranii ta'eeti kan inni eegale. Kunoo har'a guyyaa gammachuusaa sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa golee biyyattii hundarra jiraniyyuu waliin ta'anii firii dadhabbii isaanii guyyaatti argan waan ta'eef guyyaatti tokkummaadhaan Itoophiyaan guutuutti waliin gammaddeedha. Egaan odeeffannoo waa'ee hidha haaromsaa kana isinii kennuudhaaf hidhi haaromsaa kun kutaa sadiitti qodameeti kan inni ijaaramaa jiru. Innis kutaa hidha guddichaa kan jedhamu kan ol ka'iinsa meetira 145 qabuu fi dheerina meetira 1780 kan qabu yoo ta'u, inni kaan immoo kutaan lammaffaa jechuudha buufata anniisaati. Buufanni anniisaa kun karaa bita hidha kanaa fi hidha guddichaa fi karaa mirgaa hidha guddichaa argamu.
egaan gara mirga hidhaa guddichaatiin kan argamu tarbaayinoonni 6 bakka kanatti argamu. Tarbaayinoonni 6 kunniin warreen anniisaa meegaawaatii 360 fi isaa ol maddisiisuu danda'anidha. Akkasuma karaa bitaatiin kan argamu immoo tarbaayinoota 7tu jiru. Tarbaayinoonni 7 kunniis akkasuma kan isaanii humna kana kan isaan maddisiisani. Humni amma kana maddisiifamu kun guutummaa guutuutti yoo kan xumuramu ta'e jechuudha. Tarbaayinoonni 13 hojii yeroo eegalanitti Itoophiyaan hidhaa haaromsa guddicha irraatii qofa meegaawaatii 5,100 ol argachuu dandeessu jechuudha. Inni kun meegaawaatiin 5,160 kun buufata anniisaa kanarraatii kan argamu yoo ta'u, Saadeldaam yookaan ammoo hidhaa kooraa fardaa kan jedhamu immoo kiiloomeetira 15 guddicha irraatii fagaatee kan argamu yoo ta'u, innis gara kaabatti kiiloomeetira 15 irratti argama. Inni kun bishaan kuusuudhaaf kan inni fayyadu yeroo bishaan hir'atutti bishaan akka inni hidha kanarratti rakkisneef bakkatti bishaan kuufamudha jechuudha. Innis ol dheerina meetira 50 fi dalgee meetira 5,150 kan inni dheeratu dalgeensaa jechuudha. Kan hunda keessatti bishaantu kuufama. Bishaan gannaa fi bona yaa'u waan wal caaluuf anniisaan meegaawaatii 5,160 maddisiifamu kun akka inni humna isaarraatii gadi hin hir'annee fi bishaan kuufama of eeggannoodhaaf bakkatti kuufamu jechuudha. Saadeldaam kan jedhamu kun egaan hidhi lagaa abayaa kun yoo xumurame bishaan meetir kiubii biiliyoona 74 qabachuu danda'a jedhameeti kan inni eegamu. Kanaan cinaatti immoo haroon namtolchee guddaan illee lafa kanarratti ni uumama jedhameeti kan inni eegamu. Egaan aanaa gubaa keessatti bishaan laga mormor kana marsanii kan jiran gaarreen hedduutu jiru. Gaarreewwan hedduun jiran kun haroo namtolchee uumamu kana ofiin daheeffatanii madda galii ta'uudhaaf akka deeman illee odeeffannoo isaa qabna. Kun akkamiini bishaan meetir kiubiin biiliyoonni 74 yeroo walitti qabamu yookaan immoo bakka tokkotti yeroo kuufamu haroo guddaa uuma. Haroon guddaa uumamu kun immoo gaarreewwaniin marfamee waan jiruuf bakka buufata helikoophiteraa yookaan immoo xiyyaaraa gaarreewwan kanarratti uumuudhaan namoonni hidhaa guddicha kana daawwachuu dhufan gaara kanarratti xiyyaaraatiin erga bu'anii booda dooniidhaan ammoo bishaan kanarra asiif achi deemanii bashannanu jechuudha. Kunis namoota hedduudhaaf akkaataatti galii argamsiisuun danda'amu keessaati isa tokkodha jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya amma gara waltajjii iddoo haasaa Dr. Abiy taasisaa jiranii ripoortaroonni keenyis akkasumas ammoo tamsaasa kallattii OBN tamsaasaa jirutti isin dabarsinaati. Isin Oromiyaa Broadcasting Network irraatii adda hin bayinaa isiniin jenna. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. واليوم نتواجد في قلب سد النهضه الاثيوبي الكبير لافتتاحه. اثيوبيا تحتفل اليوم بتحقيق حلم شعبها العظيم الذي طال انتظاره لمده اقدم من الزمن، واليوم يفرح كل الشعب الاثيوبي ببدايه توليد الطاقه الكهربائيه من سد النهضه الاثيوبي الكبير بحضور كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء ورؤساء الاقاليم وغيرهم. وطبعا اثيوبيا سجلت في الاوقات الاخيره العديد من الانتصارات، ومنها انفاذ سيادة القانون في الجزء الشمالي من البلاد وعقد قمة الاتحاد الافريقي ال35 في مدينة فنفنة. واليوم تحتفل بتوليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة الاثيوبي الكبير، وهذا الوقت هو وقت ينتظرها كل الشعب الاثيوبي صغارا وكبارا رجالا ونساء، وسواء في داخل البلد أو خارجها، لرؤية ثمرة جهودهم التي بذلوها لرؤية هذا اليوم. وبناء سد النهضة الإثيوبي طبعا بدأ في الثاني من أبريل 2021 وبدأ بناء سد النهضة بدأ في الثاني من إبريل 2011 في إقليم بني شانغول جوموز بمديرية جوبا، وتم التخطيط للانتهاء من هذا السد بتكلفة تقدر 80 مليار بر في 6 سنوات، ولكن لم يتم تحقيق ذلك بما تعرض له من النهب والسرقة التي قامت بها الحكومة السابقة. ويرتفع بناء السد 145 متر،
وأما طوله يبلغ 1780 متر. ويولد السد عند اكتمال بنائه الطاقة الكهربائية 5150 ميجاوات ب 13 تربين. ووصلت التكلفة الإجمالية للمشروع إلى هذا اليوم 163 مليار بر، منها 16.3 من مساهمات الشعب الإثيوبي سواء من داخل البلد أو خارجها. وإثيوبيا طبعا تتجه إلى تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لشعبها الذي يعيش نصفه في الظلام بتوليد الطاقة الكهربائية بدون إلحاق الضرر على دول المسب، يعني السودان ومصر. وكذلك تنفذ حكومة إثيوبيا ما وعدت به شعبها لتحقيق استقرار وتنمية ورفاهية وازدهار شعبها. والنيل طبعا للجميع وليس لإثيوبيا فقط، بل هو فخر لجميع إفريقيا. لذلك ساهم الإثيوبيون بالوحدة، وإذا قام الإثيوبيون بالوحدة ما يوجد أي شيء لا يمكن عمله. واليوم نحتفل بافتتاح هذا السد بتوليد الطاقة الكهربائية، ويكون معنا من OBN العديد من اللغات، وأنقلكم إلى اللغة الإنجليزية مع أنور كليل. Here at the Grand Ethiopian Renaissance Dam construction site at Guba in Benishangul Gumuz Regional State. The Grand Ethiopian Renaissance Dam has started generational power for the first time. This dam is being built by Ethiopians themselves, and really it will be the largest dam in Africa upon completion. So far, 163 billion birr has been spent to construct this dam, and it has 13 turbines, out of which 2 of them are today going operational. Of course, Prime Minister Abiy Ahmed Ali has inaugurated the power generation of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. At the back of this dam, the artificial lake in the reservoir would be of 74 billion cubic meters upon completion. And there are a lot of islanders in the middle of this artificial lake, which would be used as entertainment or recreation site if investors construct resorts and other recreation centers on these islands. And also it would be used for fishing and transportation by water using boats, and boats would help, of course, have such opportunity and create job opportunities for citizens. There is also somewhere some kilometers away, there is a saddle dam which has the height of 50 meters and 500 to 5,200 meters length. And this dam, when it goes fully completed, would have 145 meters of height and 1,780 meters length. And this dam, of course, is now a game changer. It changes the hegemony, the power of using the Nile River towards Ethiopia. But Ethiopia still believes that the downstream countries, the Sudan and Egypt, will not be harmed or hurted by construction of this dam, because the water only hits the turbine, generates power, and moves for these downstream countries, the Sudan and Egypt. Whichever the thing would, and whatever happens, this dam is now a game changer. And Ethiopia has some 65% of its population living in darkness. And this would help Ethiopia generate power and serve its people, and giving light, giving energy to the nation, the country of over 100 million people and 80 nationalities and peoples of the country in many aspects. Politically, socially, economically, it would contribute for this great nation. And this, of course, should have been completed by 80 billion birr expense. However, it was some 6 years ago that things happened in different way. Hadn't been the coming of Prime Minister Abiy Ahmed to power, it wouldn't have been here or reached today. That today we inaugurated the official first power generation of this Grand Ethiopian Renaissance Dam, for which we ourselves contributed by buying bonds, and even the diaspora has continued purchasing bond of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, which is of Ethiopia. It is being built by Ethiopia.
Ethiopians, and the history is met, we can say shortly. كروشونيت نوتيل روت أندور دانات جنيورتي دان جنيوروني إتروني إيش دانيتسكو غوبي غوري داغوت تبو كبيرو إثيوبي إنابا وات تبو إلكتريك أنغ إمو بترورا نيغا نوجامي منستريا بيتشو أبا مالي شانوني ديريدك فينو مانكين شرنه إيش تباني تيلا تيجوسي تمان نوبتوريغا تباني كيزك أب فينوتي دتسك بيوره سيفيلوتي فينونات إلكتروميكانيكيلونات هيدروليك ستيلي فينوتنات كيزلو تبانيش بوبارات بومات غوشتا شوتي اني داغي فينوتي دسكش كيز فينانوتيس اندو ورون صوص فينو تبانشت غوشتا شوتي بو بيوك اني دي فينوت صورن سيفيلي فينوسنات ميكانيكالي فينوس مغانا فينوكه وير بجانغون اندو وران الكتريك انغي ايمتو گيت ترباني بوتور تاتسيك تربانيوت غانا فينوكا بو بيرتا اش تبان بيش دتسورو شرطناتون شمي بليون صيتو اتوابكو اندو ورون باله سيسه كيزي بليونيون نيربوك امباربياس كشكبوتور بترورت بتاتسي اكل ناتون الكتريك انغ ايمو ترورر اتا اندور غوبي غوردا غوتس بيدر بيرو چيچوسيت ماد بتو كنوفو اندور نونتون تيري اند تگانوكه گمزيني نونو نابيتو هايمانوت گرم بيروكه بماني تبشيتو. Gentlemen, in a few minutes our honorable guests will be arriving. We will welcome them in a special way. داغ وجه دبت دالاك غشاما درتبه مكوايا جيندا عرب جمسلا ن منها اي ابايا لا بجمسا نغسي كوا تبو غمجا اي برنغش سكاچا ايالا على كوما ايثيوبيا من داكوا كوما كم دما ابوتا نزيا كچا بوغداش كوم كدوكما نزيا الى بجمسلا نما غوتو كما بلوتا ايالا بكوالا نما كدوكما بوت كچالا الكتريك تربينيا ميتا لو تر منغات ما نزيا كچا دو كدوك اياتين نما غوتو كما kabongwa becha kabaganse magra aten jira alab tsne bukwa madrasa nizia jira ne bukwa beija aten be kalgwa madabma nabongwa gwe kada adala ansense dale de wala kangisha ampalachi ma ngoni gisi kwa brangishis ayala gwa tosh nigsi kwa managama kanse etsinel kwa ile Ethiopia au ganda tsana wanka aye bukwa ayala ja kichani ziya bukwa kai bukwa tabaka aga aldu ale derbe aye bukwa aya baya da kwa kai bukwa alaka ingisha ayi ni ziyagin da kwa kai bukwa aya ale bukwa alaka cha kabongwan sensele dogwa ele rengishi sinigisi wa ampalachi mangu didi kija le ngichiwa aten ampalmango gawasha aten unga lituan kwa bukwa la alana kichala adda agashala ezrash motala nsenseli diwan kwa bukwa la ampalachi mangu mfuku kwa litigata ayala nugu diwan kwa kada alana mita ampalachi mangu le kalagwa ubili maka investmenta Kats about ena nizia ense led wala kan gishoni nilku kwa matot ma about nkakwa kabilan band ginda aten baga itba ish na gitsana sa ayala bagala dababwa aten dibu bokwa nasa aya ginda el kam kailu gishil kama kwa madukum tsa gishalma nizia duotar mangrat ma kuma alana barpang matish kuma daga ngwad bet acha amangut wala ka gishalma nizia diwa rama kes berta beatosh mungisha Oomisha anniisaa yeroo jalqabaa hidhi guddicha haaromsaa Itoophiyaa jalqabe oomishi eebbisaniitiin dhufaniiru amma iddoo qabatanii jiran keessummoonni kabajaa hundi isaaniitiyyuu akkuma jenne hidhi haaromsaa Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaatiif gaheen inni gumaache salphaa miti tokkummaan Itoophiyaa kan itti beekame kan itti calaqqise tokko hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa kana hidhi kuni anniisa gaafa oomishuu eegale guutummaan guututti tarbaayinoota 13 qaba sanniin keessaa gaafas meegaawaatii 5,000 ol oomishuu danda'a jedhameetiin kan abdatamu isa boodatti immoo haroon namtolcheen hidha kana duubatti uumame qurxummii kiyyeessuuf akkasuma bashannana adda addaatiif
akkamitti immoo odolloonni galaan yookiin haroo kana keessatti argaman riizoortiin irratti ijaarame bakkeen bashannanaa irratti ijaarame lafa turistoonni bira dhufanii irratti bohaaranii irratti bashannanan akka ta'u abdii qabna. Hidhi haaromsaa guddichaa kun gama kamiinuu taanaan garuu tokkummaa Itoophiyaa hidha cimseedha. Itoophiyaan yeroo rakkoo keessa jirti jedhamutti hidha kana eebbisiisuun waan salphaa akka hin taanetti hubatamuu yookiin yaadamuu qaba. Maaliif jennaan hidhi guddaan kun hidha rakkoo keessaa Itoophiyaa baasuuf gumaacha taasisuudha. Hanga ammaa birrii biliyoona 100 fi biliyoona 63 baasii kan itti ta'edha. Waltajjii kanarraa immoo kallattiidhaan wanta jiru isin biraan geenna. OBN daawwadha. Afaan Swahili, afaan Arabaa, afaan Shinaasha, afaan Gumuz, afaan Benishangul yookiin afaan Barta, afaan Ingilizii, afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin isin biraan geenna. Turtii gaarii gara waltajjiitti isin deebisaa. Daawwadha. Fayyaa ta'a. To sing the Ethiopian national anthem. ክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው፣ ክቡር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ ክቡር የቀድሞ ፕሬዝዳንት አቶ ሙላቱ ተሾመ፣ የተከበሩ የምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ፣ የተከበሩ የምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር፣ ክብርት የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ፣ ክቡራን የክልል ፕሬዝዳንቶች፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ፕሮቶኮል እንደተጠበቀ ክቡራትና ክቡራን የአባይ ዘመን ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። ይህ ብዙዎች ሲመኙት ሲያስቡት የነበረው አሁን ደግሞ በአይናችን ያየነው ልዩ ቀን ነው። የታላቁ ህዳሴ ግድባችን የመጀመሪያ ኃይል ማመንጨት ዛሬ ተጀምሯል። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። ታሪክ ተቀይሯል። አባባሎቻችን ታድሰዋል። ከዚህ በኋላ የአባይ ልጅ ውሃ አይጠማውም። ኢትዮጵያውያን በራሳቸው ለራሳቸውና ለአፍሪካውያን ወንድሞቻቸው የሰሩት ይህ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ፍሬ አፍርቶ ይኸው የአባይ ዘመን ሰው አስብሎናል። Your Excellency, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, Your Excellency, First Lady Zinash Tayacho, Your Excellency, former Prime Minister Hailemariam Desalegn,
Your Excellency, former President Mulatu Teshome, Honorable Speaker of the House, Ato Taggese Chafo, Honorable Speaker of the House, Ato Agenyo Teshagar, Your Excellency, President of the Federal Supreme Court, Maza Shenafi, Your Excellencies, Regional State Presidents, Your Excellencies, Ministers, all protocols observed. Ladies and gentlemen, welcome to the first Power Generation Commencement Ceremony of the Great Ethiopian Renaissance Dam, the day every Ethiopian has sacrificed for, hoped and prayed for, is finally here. This great dam was built by Ethiopians, but not only for Ethiopians, rather for all our African brothers and sisters to benefit from, as well as learn from, that we can build great things when we come together as one and unite. የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዞ የሚያሳይ አጭር ዘጋቢ ፊልም ተዘጋጅቷል። እሱን ተመልክተን እንመለሳለን። As we start our program, we have a short documentary that will show the journey of the Great Ethiopian Renaissance Dam. Let's take a look. አባይ ማለት ትልቅ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ባህልና አካባቢያዊ ግንኙነት ከሚዘወርባቸው ታላላቅ ምክንያቶች አንዱ አባይ ሆነ። በሀገራችን ባህል እናት በታላቋ ልጇ ስም የእንትና እናት መባሏ የታወቀ አይደል? ኢትዮጵያም የአባይ እናት ናት። ቅዱሳት መጻሕፍትና ቀደምት የታሪክ ጸሐፍት ኢትዮጵያ የአባይ ወላጅ እናት መሆኗን ገልጠዋል። ጥናታውያን አሳሾች የአባይን ምንጭ ፍለጋ ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። የግሪክና የሮማ አማልክት እንኳን የአባይን እናት ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ወደ ኢትዮጵያ ይመጡ እንደነበር ተነግሮላቸዋል። አባይ ከሰከላ በተባለ የትውልድ ቦታው መንጭቶ በግልገል አባይ ወደ ጣና ገብቶ በጣና ገባሮች ቆጋ መገጭና ርብ የሚጎለብት ኢትዮጵያ የወለደችው የተፈጥሮ ሀብት ነው። ከማህፀኗ የፈለቀ የጣናን ጡት አጥብታ ያሳደገችው ከደርዘን በላይ በሆኑት ገባር ወንዞቿ መግባ ያጎለመሰችው ወንዝ ነው አባይ። ከሰሜን ከጣና ቀጥሎ በሽሎ፣ ወለቃ፣ ወንጭትና ጃማ፣ ከምስራቅ ሙገር፣ ጉደርና ፊንጫ፣ ከደቡብ ደዴሳ፣ ዳቡስ፣ ከምዕራብ ጫሞጋና በለስ የተባሉ ገባሮች ተባብረው ነው አባይን ለአቅመ ታላቅነት ያደረሱት። የኢትዮጵያ ጋራ ሸንተረሯና ሸለቆቿ ቦርቆ ያደገባቸው ናቸው። ጫካዎቹ መናፈሻዎቹ ናቸው። አባይ ባሮና ተከዜን ከኢትዮጵያ ሌሎችን ወንዞች ደግሞ ከአፍሪካ ታላላቅ ሐይቅ ሀገሮች አካባቢ በመጨመር ከዓለም ረጅሙን ናይልን ወንዝ ይፈጥራል። ለናይልም ቢሆን የጥንካሬው ምንጭ እናቱ ኢትዮጵያ ናት። 85 በመቶ ውሃ ከማህፀን በማበረከቷ ልጅ እናቱን መታዘዝና ማገልገል የሞራልም የእምነትም ግዴታ አለበት። ኢትዮጵያ ከአባይ የጠየቀችው ይሄንን ነው። ኢትዮጵያዊ ነውና እናትህ ኢትዮጵያን ታዘዝ፣ አገልግል ብለዋለች። ለወገቤ ጉልበት፣ ለዓይኔ ብርሃን ሁን ብለዋለች። አፍሪካዊ ወንዝ ነህና አያትህን አፍሪካን አገልግላት ብላ መክረዋለች። የልጅ ታላቅነቱ ዘመድ መሰብሰቡ ነው ብላ አፍሪካውያን ዘመዶቼን በጋራ ተጠቃሚነት መር ሰብስባቸው ብለዋለች። ወገኖችህ ድህነትን ያህል ቀንበር ሊሰብሩ ተነስተዋልና አቅም ሆነ ስመርላቸው ብላ መክረዋለች። አባይ አንድነት ነው።